جرتو خبجمتوتا في هردفتوتا فوركس انترتينمنت نجيني خنيا خنجال لا في خبجابكم جرت مرت سنه لك ولا سنين جو ان اوبليس خيسن خن سنين جالتو خيسن دادتون الله عبد اللاتي ارجع اكم برمي سغنتا ليتين سغنتا عجائب عجائب كبني دفني جرا سغنتا سن كيس ار سغنتا داتا كبني دوني سغنتا سوني سغنتا اسر بوتاتي يو خانو سغنتا دما ولي بفخانان كبني دفني جرا مي ارانت سغنتا كبني دوني تو مال فكات خنجو بلينا خوجي لالوتا سغنتا ار كبني دفني توب 10 intro music of afaan oromoo kajoo akkasumas sirboota afaan oromoo kudhan seensa sirboota kudhan qabannee dhufnee jirra sirboota babbareedaa akkasumas yaadannoo garagaraa irratti qabdan hundi keenya intro sana ugaa dhageenye memory keenya bakka biraan nu geessu naaf birraan qabannee dhiyaannee jirra welcome brother okay sagantaan intro sirboota afaan oromoo nuti forex teamni forex top 10 jennee sirboota kudhan qopheeffannee jirra isin immoo komantii jalatti maal gootanii qabxiin uhannitan intro tanaa takaffaadha intro tanaa lammaffaadha intro tanaa sadaffaadha so akkasitti wanti kuni kaatagoorii sirboota afaan oromoo illee kaa'uudhaaf hedduu nu gargaara waan ta'eef jecha komantii akka nu gootan asumaan isin gaafannaa sagantaalee forex entertainment like share godhuudhaan nu cinaa akka dhaabbattan asumaan jaalalaa fi kabajaan isin gaafannaa karaa sagantaatti deemna intro ani jalqaba irratti naaf tokko faayee intro yoo millee an akka afaan oromoo keessatti intro akkana argee beeku hedduu tokko dinqisiifadhuu fi akkamitti akka hojjamsanuu waan namaa deemte waan dur intro bubbultee hedduu na ajaa'ibsiisa akka intro Muhammad Sheekha yookaan Muhammad Sheebi introon tun yeroo hunda ajaa'iba irratti ijoollummaa irraa jaalachaa dhufe amma hoggan ishee dhagee waan wayiin nan dhagahama jechuudha. Mee intro sana dhageenyu. Miira addaa tokko natti dhagahama ogummaan dhagee hundaa. Haa dhageenyu. Tole. Different intro ajaa'ibaa. Hedduu bareeddi. Intro matana ani jalqaba gaafan ijoollee jechuudha. Reediyoon akka introotti sagantaalee garaagaraa itti fayyadamu keessattuu reediyoo faana gaafa. Reediyoo faana kana fayyadama? Reediyoo gaafa nuti hin dhalatin gaafa. Reediyoo nama hedduu dhaggeeffatu gaafa elementarii baradhu sagantaalee reediyoo takka takkatti hin beeka. Sa'a kana guyyaa kana sa'a kana TV reediyoo kana irratti sagantaa akkasii dabra sa'a kana irratti sagantaa kana sa'a sana eeggadheetin sa'a sana wajjin jiraa dhaggeeffachuu ture intro tana gaafa sagantaan intro tan qabdu dhufte jechuudha wanti waan addaa tokko na dhagahama filatti wayii dandeessa irra deebisuu hin dandeessu reediyoon bara maal bakkatti sagantaa reediyoo maal akka bareedina wayii taate irra deebisuu hin dandeessu wanni oguusa akka dabarte torbaan yeroo akkasii intro yoo taate malee amma sagantaan irra ka'e torbaan dhufuu hin danda'u sagantaan kun torbaanitti naannee dhufa bakka biraatti argachuu hin dandeessu yuutuub irratti fe'uun hin jiru akka amma amma bara sagantaa TV tokko sagantaa reediyoo ta'e galan eega achirratti fe'ee deebitee irra deebitee laata gaafas arratti dabre taanatti dabre hin jiru
sagantaan galgala dabru ganama faata irra deemtu sagantaa kan iyyatti taniin alatti hin jirtu sagantaan fakkeenyaaf reediyoo harar yoo qabu taate reediyoon harar ganama jechuun Sa'a sadii. isniina hanga jummata ganama sa'a sadii Aladaaf saftii immoo sa'a Saaja. Hanga sa'a taniifuu guyyaa kana guyyaa sagantaan si dabarte jechuun keessattuu aladaaf saftii si dabarte jechuun guyyaa biraa argachuu hin dandeessu bashannanni wanni hangatti bashannansiisuu fi hangatti wanti godhu jirtu sagantaalee akkasii irratti waan kana dhagaa ture. Achi na jala guddataa dhufeetee anamni intiroo tan hoggan argee bakka miira irratti dhagahamu ibsuu hin danda'u. Qoyi. Duraan takka namni wanti xiqqoo takkatti rakka. Waan ajaa'ibaati. Waan istii qabaar. Istii akkana waliin rakka. Egaa namni gammadu. Waan gurguddoo dalaydee namni rakka. By the way akka inni gaarii miti beektaa. Akkuma duraan isa wayyaa. Egaa namni waan xiqqoo Barra guyyaa takka sooshaal miidiyaan kun ni dhabama. Abdii jiruun hin jiraataa jira. yoo dhaban bareeda. Bareeda. Akkuma bareeda. Buna kan jiraatan. Egaa namni sammuun namaa nagaa qabdee argaa jirti jirtu ilmi namaa waan xiqqootti gammada jireenyi bareedadha. Akka ammaa kanatti namni amma sooshaal laayifiin sadarkaa kanatti hin laaqamne. Adda jechaan akka. Egaa namni xiqqatti heddumaatee reediyoo namichi tokko qabu dhaggeeffataa. Aboo abbaa teeppii jaaniiti wanta karkaan tuqu jaanini yoo keessa abbaa teeppii dhaga'u. Jimaa xeeranii loojii keessa kaanii afaan kaanii jaani. Tan qofa amma galgala biyyoo dhaggeeffachuuf namicha mana reediyoo qabu kanuu biyyoo dhaggeeffatan xiqqoo dhorkadhaame mootummaa biratti. Biyyoo fi ammas tokko jiraarra. Hatii fi gaaddisa dhugaa. No karaa diimuumaa biyyoo malee afaan oromoo tokko qaabaa tokko. Sagalee. Qaabaa tokko ture. Sagalee maaliti? Sagalee bilisummaa Oromoo. Waan akkas takka ture. Tole egaa birraan sadarkaa meeqa kan ta'eef intiroo tana? Intiroo an kudhan gannaa kana ilmu hir'isuu danda'a. Kudhan irraa kudhan. Alileen intiroo ajaa'ibaa gizee hunda jaaladhu gizee hunda naa ajaa'ibdu egaa isin hundi keessanii isin beektanii ni jaalattanii sirba sanii sirba alii birraa jaalalu mateeti sirba yesoon. Intiroon isaa hogguun na ajaa'iba. Hedduu namatti tola. Mee dhaggeeffannee walitti deebina. Waaw! Intiroon tun gizee hunda sammuu kiyyaa oli. Amma irratti dhaabbadhee hogguu yaadu meeshaan muuziqaa ammayyaawaa jira. Namni muuziqaallee saayinsii muuziqaa addunyaatti makamaa jira. Everything amma adunyaan tun akka ganda takkaati waan hunda ni agarta dur bisanitti agartu amma maaliif intiroon akkana dalagamuu hin danda'amne amma irra mijjataadha sirboonni amma intiroon qaba yoo laaltee jiraatte usaniituma qaxxituma haasaa eegalee haasaatuma fixa seensan qabu keessa jidduun qabu finishingiin qabu yaa ta'u muutee jira. Maali beekta dabalatanitti meeshaan baay'inaan yoo jiraatu baates meeshaan Egyptoon itti heeran fayyadamu tokkoffaa warri leejendoonni kun muuziqaan isaanii galee jira. Muuziqaa beekumsaan hojjetanii jechuudha. Hawlaan fedhiin hojjechuu fi beekumsaan hojjechuu wal dhabu. Tokkoffaa namni gaafa sanatti muuziqaarraan maallaqa argatee yaadu fedhinaa muuziqaa qofaaf hojjeta. Saniif ammoo aartaa dina sanatti qabalaniiti waan sana hojjetan. Waan aartaa itti qabalaniiti bareechuudhaaf. Garuu eenyuun dinqisiifadha beektaa? Ijoollee gaafa zabana sanatti muuziqaa qindeessan ispeeshaalii saboonni tokko tokko biyya alatti dalagamanii beektaa saboonni afaan Oromoo babbareedaan hedduu. Warra biyya keessatti dalagaman hedduu babbareedaa jira. Namoonni sun kreditiin kan namuuf qabu. Yeroo hedduu beeda namoota sirba afaan wallisee duroorratti mul'atu kana qofaadha. Yeroo hedduu namoota sirboota duuba dalagan kana kreditiin. Abbaa walaloo, abbaa yeedalooti, abbaa kennee. Ammas fidanii miidiyaaleen intarviin godhanii miidiyaan sirba kana duuba baluu jira kana wantoonni kun hin baratamne. Oromoo fa'aa keessatti hin beekamu. Asumaan akka ni fidan. Kreditii. Kreditii isin kannanii gara miidiyaalee ni fidan. Namoota gurguddaa walaloo barreessuudhaan beekamantu jira akka saba Habashaa kanatti namoota gurguddaa miidiyaa kan bareedin kennamee fi namni kun walaloo barreessa ja'amee bakka reettaa walaloo sirbaa dhiyaamee kennamee sirboota hedduu nama bakka sagantaalee adda addaa eebba kitaabaa wantoota kan adda addaa jiru namoota sana invaayitini godhanii carraa achirratti haasa'uu akkasuma namoota yeedaloo hojjetan baay'inaan hojjetantu jira namoota kanaaf wanti kan san qofaami nama warra muuziqaa qindeessan Ilyas Malkarraa Ilyas Malkaa egaa warruma muuziqaa qindeessanuu kaafaa Oromoo caalaa kaafaan Amaaraati namni Oromootu beekaa bara eega amma kaamuuzuu kaasaa namni hin beekne jiru afaan Oromoo namni because isaanillee niif mul'isan laal rakkoon jirtu maali beektaa namtichi muuziqaa dalagu sunis bahee mul'achuu fedhinaan qabu
osoo qabaate inni nu xiqqoo ni jira wantoota takka introolee takka muuziqaalee takka dalagee sooshaal miidiyaa qabu pilaatfoormii qabu irratti ni fayyadama si galee afaan oromoo kanatti namoonni dalagan if gurguruun hin eegalamne si galee haga ammaatti namni kanaaf as hin baane as bee maaliin godhaa jira as bee maaliin godhaa wanni jiru warroonni dalagan warri inni sirba dalaguu sun jirani warri sirba dalagee jiru inni as bee maal godha kana nama abdii mursiisa haa ta'u garuu waan irra sosoosoo eegalteetitu boru deema jeeti waan yaadu as babbaadha nama kireeditii kan namuufi qabu walistoonillee kireeditii kannaaf namoota muuziqaa sirba isinii dalaganiif itti aastee sirba kan qabdi sirba introon kun intro ajaa'ibaati nama dalagallee hin beeknu warra dur kana wanti bakka waan ajaa'ibaa agarra malee abbaa kanaa godhe abbaa sanii godhe hin beeknu jarri kunis himuu qabanii kireeditii kannuu qabaniif barreeffamuu danda'a wanti barreetti garuu amma laal sirboota dabana kana baa jiran sirboota afaan biraa godhan viidiyoodhaan gaafa ol fe'aman poostara irratti barreeffamu ilmaa duraan gartee viidiyoo qofa irratti gaafa kilippii dalagan qofaa amma san qofa osoo hin ta'in wanti marratu audio qofaan gite gooteewu audio irratti barreeffamu akkasuma bareedaadha kireeditii namni waliin halluu gaariidha maaliif namtichi san promoshina godhuu jechuun barwaan biraatti miti artistoonni biraa namni lafaa dhufu mucaa san dubbisee sirboota akka daleessifatuuf istiidiyoo san akka namni dhaquuf afaan biraatiin akkasuma jechuu bara sirboonni gaafa duraan immoo dhuguma kireeditiin kan nama kaasee taawwan bitattu jecha duuba kana waraqaa akka jirtu ni jiree irratti kataman Butikatan amma ketuaan gereja abalu poster marah tak kata dan jalati. So itu beredar karena amma ni adnan kun itu tak intro ajaib hati. Ya ada normal tak ada. Ada no apa aruda. Amma kuni mereka kena saya sagalin kena. Ada orang jadi. Ada salah berapa orang kena femi. Amma ini sini kita beta. Kadir martu. Wah. Intro OMG itu berarti intro itu. Acara kasih lah mati intro akan arkeem bekon. Imanan akan movie intro nih intro movie ini. So itu jalan deh. Ani khudani ra khuda takkan kan nefi. Isin komentar itu akan netefon itu beka. Kalau intro itu anu tidak bersih. Ya itu berarti ra. Kayak itu akan tinggal ke besok ni. Dokter ada ni. Romantik. Akan lihat bisa dicek apa tu tadi? Walau bakat. Bisa Ilili akan tidak pakai. Fountain kerja? Bisa dicek apa? Ilili akan nanti amma sadaban am tak kerja. Akan terlalu. Ya romantik. Itu berita. Romantik aku aja namni. Wanta selabu tu kuda mudi usan. Asyik itu tukain agar sesuatu. Akasi itu jalan dan terus tanah itu baru itu dah si. Isimnya kakak kan tadi komentar jalan telala. Boleh sigari, si oleh galata, si dofu khabaja, manwani galcita, kaliman keo malkaba malin, muraiti gota. Terus ni? Intro misal tanah lagi ya. Saya kasih activity. Ewan ya, intro. Dugumati wari aku mah tirum ternyata tadi. Wari kamu drone.
Dafana Muuziqaa guutuu dalagan fookasatti godhanii. fokkata addaa bar addaa amma waan kana arguu dandeessu maal bakka deemee wannoo Inni waan arkitu. Wanni gaafa sirriitti dalagameef miti haga ammaa nuti dhaggeeffannee jenereeshinii nuti booda dhaggeeffatee jenereeshinii ganaa dhufuullee dhaggeeffate. Bilillee dhaggeeffate. Amma Garuu sirboonni dafana kanaa kan beektaa torbaan ba'an. Amma sirboota Trendii kudhanii ol ba'anii turan. Hin agarreessa jiran. Trendii Sanuu koopiraayitiin dirgamu godhanii akka piroomooshinii daleeneefis. Cimliqliq asumaanuu sirboota keessanitti piroomooshinii akka daleenu sagantaa adda addaa akka itti daleenu koopiraayit akka nurratti hin ergine akkasumas sheeringii akka nurraan qooddanne akka isinii daleenuuf. Asumaanuu ergaan kun akka artistoota Oromoo bira gabaabdiin qaba akkasumas warra yuutuubii intarteementii adda addaa qabdaniif. Tirpee isaanirratti waan takka hojjechuu. Hojjechuu waan takka hojjechuu hin dandeenya. Ammaattis tanaaf sirboota duraanii fookas godhee irratti hojjechaa jira. Mee kan itaaf? Kanaaf illee sagaleen kennaa. Sirba hedduu ajaa'ibaati. Hedduu fedha nani fachiisu ammas. Sirba ni fanne. Intiroo shaggooyyee ta'e bifa addatti muuziqaan bara akkanaa. akkana ta'uu qaba waan sammuu keessatti nama hafu ta'uu danda'u qaba. Shamume keenya boru jedha siamu boru jedha pige boru jedha bishaan bombaa keenya jinjaa duraan gisee guddisoo bishaan mummee keenya jaa mummee guree nu bira bomba bakka bira mummee boru la wanti dan madda xaafii qucuucatteera wanti bora bombara kan bora mummeen kun I think bishaan gayyaa ganda isaaniitis laga mummee xaafii qucuucattee geetti naan dhaamtee kunis seenaa ajaa'ibaa qabaa miimoorii addaati TV Oromiyaa reediyoo wantoota garagaraatti introon kan fayyadamanii introon irraanfatame sammuu namaa keessaan banne ani 9.5 kanneetti fin jira. Yaa hedduu bareedadha. Kanaaf saafuu Terbelik kan dah kopi kana wal berat na wal fakata la bre wal jalan na dhufu. Wanillee kanuma wajjin wal fakkaata miti. Sunis intro ajaa'ibaati. Torban sagantaa biraa akkanaallee isin qabnee dhuna. An intro kana 9.5 kanneetiif hin jira. Isin meeqa akka kanataniif komentii nu barreessaa. Xettaa nu birraa haati qabatti. Hayti an tajrube. Intro duna aja itu kata aku ilma, eno kuni kamu nak fakir apa? Intro serba berjalan rafulani. Akan full itu berapa fakir? Garu akan itu tu berbanding dah. Terbi by the way, apa tu malah kau kena tu oleh family. Akan raful itu malah sunir raful. Serba kuni raful ni. Serba santu kena raful. Sumal ticat tu kena raful. Ya ane intro tanah lain itu. Amma san serba kena intro tanah lain berit. Ega. Serba cala intro orang berit. Duguman intro berit. Hedu berit. Intro duguman serba akan henyo ke dalam game dalam. Simona nak hanya creativity. Namun tawana kena ada lagi kan promote guru kapten. Amma si namun ni demi berapa musik ada lagi tadi. Namun gap sani ti bekum sangkana kamu. Amma ti gak itu. Tapi nama isang kap ni tadi ti. Befasan tu jadi orang kira. Wanu kon terbon di aran dan tadi tidak jauh terbon tu uko deh. Uko deh dulu jadi mana? Hangga arati intro aja hebat tadi ti. Hedu nama ajaib sih. Tagal tu kau sangkan ni. Ansilah karena kullaman karena. Ayah anilin serba ali sabit. Miftubati fakati intro soalan jada. By the way, kamu jam tu tahu tu kayaknya sagantantun top forex intro janneti ti naaf birraan qopheesse. Intro namale serba miti jalqaba serba bareedaa nama hawwatan akkasumas
miimoorii namaa keessa jiran jennee qabannee dhiyaanne torban immoo sirboota isin jettan isin dhiyeessuu dandeenya homanti jiran nu katabtanii akkasumas fiicharingii dubartoota keessan filattan filannoo keessaniin godhuu dandeenya homanti jiran nu kataba. kunis gaa anamma gine sirba kan dhagee maal faayaa dadhabeeta waa intro taasoo jira garuu haa ta'u mana maqaayee ni miidha maal ayyamin maqaayee mana dabboo fi shaayii irraa nyaatan ayiwaa guyyaa magaalaa dabboo shaayiin qamaati qotee bulaa biyya teenya nyaatan horii gurguratanii jibaa gurguratanii TV jira egaa mana maqaayee kan nuti yoo guyyaa birallee barbaada karaatee achumaan dabarraa achuma ollaa guyyaa isaan jiran san dhaabbanii ilaalla sirba kana faarra kaanii fi akkasitti introon sirba kanaa anis na keessatti hafe hedduun jaaladhaani akka callaatti 8 kannaaf. Ammas gaafa CD inni irra jiru Qadir Maltuutii fi inni irra jiru Dammadaamuu kan irra jiran kan fayyadamne kilippiin afaan Oromoo baay'inaan jirtu. Filmii mana filmii oggolaa hundee hanga filmiin eegalutti kiroobaa itti godhaniiti. Sirbootuma afaan Oromootiin wallisaman keessa CD hanga CD sana Itoophiyaa guutuu keessa fammasee fammasee san dura kan jiru tokkotu jira maatii sheekaa fa'aa walumaa ni barnaan numa takka yeroo takka maatii sheekaa miidhagsoo fallee sanuma gin haalaan biyya hundatti gidee deemte agartu ka Alii Saabitii fi Fafacaanee fi Qaadir Martuu irra jire lubbaa fa'aa manaan achumarra jiran jarreetti jettu sanilleen achirra jiran deebiin adda sanumarra jiran anin qaba tureemi laa walirra waraaban malee miksi godhanii irra waraabanii walirra qadee bisa jiraate malee CD nammoo CD lama adda addatti dhufe Adam Haruun Sheekhaa fi Khadiir tokko intro ajaa'ibaa takka intro tun akkam beektaa waan bareedduu takkati akkasuma garaa nama nyaatte ammas waan qulqulluu takka ammas waan kalara Itoophiyaa hin qabne takka gara biraatiin tirbilis waa'ee Oromiyaa jaami Oromiyaa inni faarsuu deemu tana daran introon tun hoggaa dura dhufte akkaataa Oromoo beektaa Oromiyaan tun fiifuu waan garaa nama nyaatu urgaa qabdii waan nama nyaatu takka waan garaa nama nyaatu takka kama garaa si balleessi hedduu masaazanti gibee kana intro akkana tanaan itti gasteette Oromiyaa tana walirratti laan ati waa dhageesse an waan tana sirba qamar kana sirbaaf hin taa'u akka faaruu alaabaa afaan jiru takka akka sirbatti ilaalee hin beeku takka akka waan faaruu alaabaa akka waan kitaabarra jirtu takka waan samii buuteen faana fakkaate. Wannummaan Oromiyaa fi waan garaagaraa barsiisnu amma fakkeenyaaf sirba iskiyaas madamirsa yoo qabdu sunis uumamaan badhaatu sunfaan wanti tokko fakkaata. So wanni Oromiyaa follifaman kun waan Oromiyaa jaalannuuf hin ta'a. jechuun miira dhugaatii fi waan Oromiyaan qabduu fi walirratti tokkolaalte dhugaa waan ta'eef jecha keessa kee dafee fudhata. Ali Birraa soo laalte anis biyya sirbi sunis namni kamalee jaallatasi ammas ekspaardiitiin qabu sirboonni Oromiyaadha. Kana je'i Isqiyaasan je'i Ali Birraa je'i waan Oromiyaa warra Oromiyaa wallifame hundi hedduu wanti ammoo intiroon tun akkaataan Qamar Yusuf namni Qamar intiroo sirba kanaa itti fide kuni waan hedduu tokko I think faranjiin itti fakkaata. Maaliif hin jeebeeta sirbi kun kisuma eegalu ni beekta sirbi Itoophiyaa kun diyaatoonikii fi ambaasar ciciktaa waan akkasii gama sarkifatee galee ni beekta kalara isaa ogguma intro eegalaniu ni beekta kin sirba kana gijeen dhaga'u I don't know qamaroo viidiyoo kana laale deebisaan akanne akka namni Itoophiyaadhaa dalaginii turatti mul'ate. Ammas qulqullinni wanti meeshaan itti dalagamee qabu intro isaatiin baan. Laal amma laal introos ta'ee wanti gaafa sirba wayii itti dhaggeeffate bara
wanti isaa adda dibaa qulqullina addaa tokko qaba. Walumaa galatti albamni qamarra dalaga hundarra hedduu kabuudaa kanarra ilma inni kun gartee albama qaba hundarra kanaa qulqullu. akkaataan itti hojjetame ajaa'iba ta'a nama hojjete san beeku nagarree asirra jiraatti naannawee fa'aa. Egaa tanaaf hedduu bareeda introo sirba kanaa akkaataan itti fide moo namni suni dhugummaan waan tabbuu jinasa haalaan jinasa. Okay tanaafu akka ajaa'ibatti waan kun hojjetame kana gisee irreet godhooni kudhan hin ganna. An 15 kanneef. Egaa walirraa jira. Dhumarratti wallisaan qabannee dhiyaannee introon hedduu bareedduu jee callaan isinii file sirba Abdii Fatiis hoggaa dhageessan koomantanii gootanii wanni kana taniif dhaggeeffannee walitti adeemnu. Yaa wallisaa Abdii Fatiis hedduu jaalannaa akkasumas innillee sirboota hedduu sirboota dalageessan keessaa introon an jaaladhu akka top forex introotti kan an filadhe kana xiqqishoo adda waan natteef filadhe ani saddeet kanneetiif hin jira isin meeqa kan tanaaf komantii jedhatti barreessaadha. Bareedara sirboota bareedara yaadannoo bareeduu qaba akkasumas Abdii Fatiis yoo ilaaltee jiraatte sirboonni isaanii hundi introo wal fakkaatti filachuudhaaf ani rakkadhe kana filadhe nama hedduu bareedara kun hedduu bareedara sirbii hundaa'e dabarnan dhoobu jiru san dhoobu jamaan fanadoo ati fanadoo majiin gaafa dhoobu jiru san gaafa tanii sirbii faayireeji so hedduu takka bareedara waa hedduu namni oggitee kana dhageessan ijoolleen maa miimooriin teessan bakka sindeetu jira namni nama silaa namni nama shortii muurite yoo yaadatan akka hawaasa yaadachiisuu fi akkasumas introolee babbareedduu afaan Oromoodha bakka takkatti walitti qabnee kaa'uuf seenaa afaan barbaanneef sagantaa kana fakkaatu isin qopheessine sagantaa kanarratti yaadaa fi komantii qabdan nuuf barreessaadha sagantaalee kana fakkaatu hedduu isiniif qabannee dhufaa jirra forex entertainment like share comment godhuudhaan uummaddii dhaabbadhaadha isin jenna sagantaalee forex entertainment hafanii wajjin turtii gaarii.